dinagdeetiin wal qabatee labsiin ammas sadarkaa federaalaa sadarkaa naannoo keenyaatti ba'an garaagarummaa qabu jechuudha. Maaliif waan kana kaasnaa akka naannoo keenyaatti yoo ilaalle labsiin lakkoofsa 249 ba'ee jira. Akka sadarkaa federaalaatti immoo 1180 ba'eera. Naannoon keenya baay'ee qulqullina hojii kanneen murtii naannoo keenyas kan inni safaramu diiguu dhabuu mana murtii waliigala federaalaatiin isa jechuudha. Yoo labsii naannoo keenyaatiin hojjenna inni labsii federaalaatiin adda jibbaata hojjetee diiguu danda'a jechuudha. Walirratti dhiibbaan qabaatu jechuudha akka mana murtiitti. Kanaaf labsiileen kun gaafuma ba'an irraa kaasee wal simanii bahuu danda'u qabu jechuudha. Sirni jira waan ta'eef sirnitti labsiileen sadarkaa lamaanitti ba'an wal simuu qaban jechuudha. Yoo ta'uu baate garuu labsii sadarkaa naannoo keenyaatiin yoo nuti murteessine sadarkaa federaalaatti immoo labsii federaalaatiin ilaalamee sirnitti diigamuu jira. Haalli itti diigamee qulqullina mana murtii keenyaatti dhiibbaa geessisuun jiraata jechuudha. Kanaaf bu'uuraan garaagarummaan labsiilee gidduutti uumamuu qabu kan jedhu akka yaadaatti ni qabna jechuudha. Gama biraatiin bifti ittiin hiikootti kennaniif waldiddaa dhimma investimentii jechuun maal jechuudha kan jedhu jechuudha. Waldiddaa dhimma investimentii jechuun kana ta'ee labsiin sadarkaa federaalaatti beekuu waan kan qabu. Kan naannoo keenya garuu hiikoo itti kennuuf yaalii godheera yeroota 233 jalatti jechuudha. Yeroota 233 ilaaluu dandeenya maal jedhaa. Waldiddaa dhimma investimentii jechuun waldiddaa mootummaa fi investara gidduutti waliigaltee piroojeektii investimentii wajjin wal qabatee yookiin tilmaama qabeenyaa addaan ciciinsa waliigaltee piroojeektii raawwatame wal qabatee dhiyaatu yookiin haqamuu eeyyama investimentii wajjin wal qabatee uumamuun dhiyaatan kan of keessatti dabalatudha jedha. Yoo hiikoo kana ilaalle waan hedduudha as keessatti kan hammatamee jiru jechuudha. Gama tokkoon waldiddaa dhimma investimentii kan jedhamu waldiddaa mootummaaf investara gidduutti uumamu. Akka gareetti gaafa laallu mootummaaf investara gidduutti jechuudha kan inni uumamu. Mootummaan eenyu kan jedhu immoo gaaffii taasisa jechuudha. Qaamolee bulchiinsa investimentiitti dhibbatee kan ilaalamuu qabudha jechuudha. Malee qaamni mootummaa waajjiraalee garaagaraa, ejensii garaagaraa jira hunda ilaallatu jechuudha. Bu'uuraanis gara kanaattis sababni itti dhufameef hin jiru. Labsiin kun utuu hin bahin dura bara 2015 ba'e 138 2001 kan turedha yeroo duraatii fi kan labsiin ture. Yeroo sanatti falmii guddaa kan ture labsiin kun hin bahin. Falmiin qonnaan bulaa fi investara gidduutti uumamu waldiddaa dhimma investimentiin jedhama. Manni murtii ilaaluuf aangoon qabamuu qabu kan jedhu ture jechuudha duraan kan falmii isaa ture. Amma isa keessaa baasuuf jechuudha labsiin kun kan inni waldiddaa dhimma investimentii mootummaa fi investara gidduutti daangessa jechuudha. Ammas darbee rakkoon jiru yoo qonnaan bulaan investara himate akka waldiddaa dhimma investimentii ta'e itti kaachuudha. Waanuma investarri dhimmicha keessatti hammatameef maddi mirgaan ilaalamu jechuudha qabatama. Maddi mirga qonnaan bulaa labsii investimentii hin taane labsii bulchiinsaaf itti fayyadama lafa baadiyyaati. Sanatu na jalaa sarbamee dhiyoo qonnaan bulaan tokko investaras mootummaa simachuu danda'a. Gaafsanii dhimma investimentii kan taane argisiisa jechuudha. Gareedhaan daangessuun kaayyoo kan of keessaa qabaachuudha. Dhimmi isaa hoo qabiyyeen dhimmaa immoo akkam ta'uu qaba kan jedhu wal qabatee waliigalteen piroojeektii investimentii irratti rarra'uu qaba. Waliigaltee piroojeektii investimentii jechuun waliigaltee investarri mootummaa gidduutti raawwatamu kan garee lachuu irratti mirgaaf dirqama uumuu jechuudha. Mirgi mootummaa yookiin dirqamni mootummaa yookiin mirgi investaraa sarbamuu danda'u qaba jechuudha. Tokko isarratti rarra'a jechuudha. Lammaffaa qabiyyeen isaa tilmaama qabeenya addaan citiinsaatiin wal qabata jechuudha. Gaafa waliigalteen piroojeektii investimentii kun addaan citu qabeenyi lafa sanarra jiru irratti falmiin jiramu yoo jiraate waldiddaa dhimma investimentiiti. Waldiddaa yoo ta'e immoo eenyutu ilaalaa kan jedhu sachumaan dhufachuudha wal qabata. Waldiddaa dhimma investimentii taanaan murtii dhumaa kan kennu koree raawwachiistuu dhimma investimentii naannootti jedhamee waan jiruuf manni murtii illee akka ilaaluun barbaadan jechuudha. Bifa kanaan. Egaa amala koree raawwachiistuu dhimma investimentii naannoo sanas kaabinee mari'achuu hin dandeenya. Dhimmi sadaffaan qabiyyee falmichaa ta'uu danda'u waa'ee haqamuu eeyyama investimentiiti. Kanatti daangessee jira jechuudha. Kanumaan xumurame kan jenneef immoo labsichi kan kana fakkaatanis akka dabalatu immoo ibsee jira jechuudha. Banaa godhe jechuudha. Kanaaf wantoonni kun qabiyyee dhimmichaati. Qabiyyee dhimmichaa kan inni godhe daangessuuf yaadeeti. Kan inni daangessu immoo dhimmoota koree raawwachiistuu dhimma investimentiitiin murtii dhumaa argatanidha. Yaada jedhurraa ka'eetii waan jedhuun qabachuudha.
murtiidhumaas kan kennu koree raawwachiistuu kanadha. Egaa koree raawwachiistuu dhimma investimentii jechuun seerota duraanii keessatti kan beekamu jechuudha. Labsii haaraa kanaan kan tumame. Hojii boordiin duraan hojjechaa ture jechuudha. Murtiidhumaa kan kennu duraan boordii dhimma investimentiiti. Amma garuu koree raawwachiistuu dhimma investimentii naannootii jedhamee jira. Maanni istaatisiin koree kanaa immoo kan jedhu immoo deebinee mari'achuu dandeenya. Bal'inaan kaa'eera hiikkamsaan maal jechuudha. Asirratti wanti nuti xiyyeeffachuu qabnu tokkoffaa warri wal falmu kun eenyu kan jedhu paartiin dhimma kanaaf falmu eenyu kan jedhu labsicha addaan baasuu barbaadu. Warri wal falmu necessarily mootummaa fi investara ta'uu qaba jechuudha. Wal falmitoonni garee wal falmitoota. Inni lammaffaa labsiin duraa maal dhabee dhimma kam dhimma investimentii kan jedhu illee rakkisaa ture jechuudha. Labsii 138 hojii ture irratti rakkisaa kan ture sana. Dhimmoonni hunduu dhimma maqaa investimentii caqasan hundinuu dhimma investimentii jedhamee manneen murtii keessatti rakkoo balaa uumaa turan jechuudha. Xiqqoo labsiin kun dhimma investimentii kan jennu illee maal kan jedhu dhimmichumtuu maal kan jedhu illee addaan nu baasee kaa'ee jira. Akkuma amma ibsame qabiyyee dhimma falmii piroojeektii investimentii wal qabatantu akka qabaatu dhimmoonni sun. Kunis maal inni tilmaama beenyaa addaan citiinsa fi waliigaltee piroojeektii addaan citiinsa wal qabatan ta'uu akka qabaatu addaan baasee ta'a. Inni lammataa immoo haqamiinsa hayyama investimentii wajjin waan wal qabatee dhufu dhimmoota akkasii ta'uu qabaata. Asirratti gaa xiyyeeffannoo kan barbaadamu maa inni dhimmichi dhimma investimentii waan maqaa dhaameef qofa dhimma investimentii jedhamee sirna dhimma investimentii ilaalamu kana akka ilaalamuu qabu dhimmoonni biraa gara mana murtiitti yookiin fala biraatti ilaalamuu akka danda'u asirratti xiyyeeffannoo gochuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf dhimmoonni amma jeequmsa wal qabatan jiraachuu mala falmichi investimentii oduu ilaallanne hanimate yookiin qabiyyeessu kan investimentiin qabamuu danda'a. Namni dhuunfaa immoo waa'ee jeequmsaatiin yoo himate kun dhimma investimentii jechuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Waa'ee beenyaa waggaa jennu egaa beenyaa addaan citiinsa piroojeektii investimentii kanaan wal qabatan yoo ta'e malee waa'ee beenyaa akka labsii 1161tiin ilaalaman jiraachuu malu jechuudha. Isaan yoo ta'e immoo gara investimentiitti oofuun kan jiraatu addaan baafnee illee dhimmoota beekuu qabna. 1161 labsii namni sababa mootummaan yoo qabeenya namaa kaasise faayidaa uummataatiif jedhee qabiyyee yookaan qabeenya nama dhuunfaa kaasisuu danda'a. Yoo sun ta'e egaa inni labsisaniin deemamee ilaalamu akka qabaatu ta'a jechuudha. Dhimmi qabiyyee lafaatiin illee wal qabatu. Falmi abbaa qabiyyummaa mirkaneeffachuu ta'uu danda'a. Kun immoo akka labsii fayyadama lafa baadiyyaa 249 haalitti ilaalamuu danda'u jira jechuudha. Kanaaf akka duraa san dhimmoonni akka wal makamee hundinuu maqaa investimentii dhaamu qofa akka namni akka ofirraan dhiibne manni murtiillee waa hunda akka ofirraan dhiibne dhimmi investimentii dhallaan dhimma maali kan jedhullee addaan nu baasira jechuudha. Qaamoleen illee falmii dhimma investimentii kana ilaalan illee eenyu kan jedhu booddee dhufuu dandeenya. Eenyu kan jedhullee addaan nu baasee kaa'eera jechuudha. Ani inni tokko dhimma investimentii kan jedhamu labsicha keewwataa 233 jalatti kan taa'e jiru akkuma abbootiin seeraan dura kaasanii wantoota of keessatti qabateeru qaba. Garuu immoo iddootti iftoomina hin qabnes yookaan immoo hiikoof saaxilames qabatu keessattuu ani kan hin kaasuu barbaadu aangoo irratti dhimmi investimentii ilaaluuf aangoo kan qabu eenyu kan jedhu ilaalchisee dhimmichi dhimma investimentiiti kan jedhamu yoo maal ta'edha kan jedhu labsichi 233 jalatti kaa'ee kanarra darbee immoo aangoonsa kan eenyuuti kan jedhu immoo waldiddaa dhimma investimentii haalli itti ilaalamu labsichuma keewwataa 47 akkas jalatti kaa'ee dambichas dambii 244 jalattis keewwata 46
keewwata 47 jalatti tarreesseera jechuudha. Innis maayinni kan tokkoffaa wal dhabdeen sun dhimma investimentii ta'uunsaa adda beekamnaan koreewwan sadarkaan hanga biirootti hundeeffamee jira. Koree sanatti dhiyaateeti sirna waliigalteen akka ilaalamu argisiisa jechuudha. Gama biraan immoo dhimmoonni dhimma investimentiiti jedhamanii taa'anii alatti eessatti dhiyaatu inni jedhu immoo akka mana murtiitti dhiyaatan hin falmisiisu. Kanaaf amma wanti asitti tokko yeroo baay'ee manneen murtiitti garee falmitoota biratti falmii kaasu dhimmichi yoom dhimma investimentii taa'aa kan jedhu walqabatan jedheeti hiikoosa jalatti kan kaaseeru. Addaan citiinsaa waliigaltee investimentii walqabatee tilmaama qabeenyaa wajjin walqabatee waan kana wajjin walqabateeti jedha hiikoon sun. Wantoonni kana wajjin walqabatan maal fa'i? Yeroo kamii dhimmichi aangoonsaa mana murtiirraa fudhatame? Yeroo kam qaama sana bira deema? Yeroo kam mana murtii dhufa kan jedhu iftoominni tanqata. Waan fedheef garuu qajeeltoo heeraa seerarraa gaafa kaanu inni tokko bu'uurarraa inni wal dhabdeen kamuu mana murtiitti dhiyaatee ilaaluuf aangoo kan qabu mana murtii akka ta'e heera Oromiyaa keewwata 61 keewwata 63 kan federaalaa 79 80 akka jalatti taa'ee jira. Kanaaf ka'umsarraa inni tokko dhimma mana murtiitti dhiyaatudha jedhamee kaa'ama jechuudha. Wal diddaan kamuu wal dhabdeen kamuu dhimma murtaa'uu danda'u yoo ta'e justiceable matter yoo ta'e mana murtiitti dhiyaachuu danda'a jennee kaana jechuudha. Garuu addatti qaama kanatu ilaala jedhamee lakkaa'amee addatti qaama biraaf kennameera yoo ta'e immoo qaama sanatu ilaala jechuudha. Kanaaf asitti wanti yeroo baay'ee falmiin ka'u dhimmichi qaama biraaf kenname moo miti mana murtiitti dhiyaatamuu qaama biraa biratti dhiyaata yoo ta'e immoo akkuma warri na duraa kaasanii sirna federaalaa keessa jirra. Labsiin federaalaa jira. Labsiin naannoo jira. Investoroonni immoo yeroo baay'ee ayyama iddootti baafatanii fi iddootti galmaan adda adda ta'a. Dhimmichi dhimma bulchiinsaati yoo jenneeyyuu bulchiinsa isa kan biratti dhiyaata. Kan naannoo moo kan federaalaa? Dhimma mana murtiitti dhiyaatudha yoo jenna ta'e immoo dhimma mana murtii naannootti moo federaalaaf ta'a kan jedhus yeroo baay'ee falmii kan kaasuu fi labsii federaalaa fi kan keenya gidduullee haala hanga danda'ametti walitti hin buunetti kan tumameeru akka hin taane argina jechuudha. Kanaaf akka walii galaatti dhimma investimentiiti jedhamee adda fo'amee taa'ameera taanaan akka labsii kanaatti qaama biraaf kennameera jechuudha. Yoommoo dhimmichi dhimma investimentii 233 jalaan jiruun alattidha jenna ta'e komii yoo hin taane jechuudha. Komiinis gama biraan jira. Komii investimentii dhiyaatu. Sanaan alatti yoo ta'e dhimma mana murtiitti dhiyaatudha jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf dhimmi investimentii ilaaluuf aangoo kan qabu eenyu isa jedhuuf qaama bulchiinsaa addatti kan kennameef yoo ta'e mana murtii jennee kaanaa yaada jedhutti dabaluuf. Tokko kan amma xiqqoo rakkoo uumu labsii sadarkaa federaalaatti bahedha jechuudha. Tokko akkuma isin jedhe asitti labsii naannoo keenyaatiin murteessinee federaalaatti labsii federaalaatiin yoo ilaalamu daangaan isaa ifadha waan ta'eef keewwata fuulduratti jechuudha. Akka biyyattiitti jedhameeti kan bahe wanta nuumu tokko jira jechuudha. Keewwata 27 28 yoo ilaalle labsii sadarkaa federaalaa jiru sana investarri kallattiidhaan mana murtiitti iyyachuu akka danda'u himannaa dhiyeessuu akka danda'u ibsa jechuudha. Investara kamiyyuu. Qaama akka koree raawwachiistuu dhimma investimentii naannoo jennu sadarkaa naannoo keenyaatti jiru kanan qabu jechuudha keessa labsichi. Kun maaliin wal simaa sadarkaa federaalaatti labsiin beekuun mirga argachuu lammiilee kan jennu jechuudha. Investarris akka lammii kamittuu qabeenya dhangalaasaa akkuma duraan hiikoosaa keessatti baasii bifa garaagaraatiin baasa waan ta'eef mirga sana mirga argachuusaa mana murtii idileetti yookiin qaama aangoo abbaa seerummaa qabu kan biroo biratti jechuudha. Keewwata 37 jalatti uumamee jira heera mootummaa. Qaama aangoo abbaa seerummaa qabu kan biroo yookiin mana murtii idilee biratti dhiyeeffachuu ni danda'a jedha namni kamiyyuu. Investarris kana akses gochuu danda'u qaba jechuudha.
yoo akkas godhe koree raawwachiistuu dhimma investimentii naannoo kan jennee labsii keessatti baasne kun qaama aangoo abbaa seerummaa qabu ta'uu danda'u qaba jechuudha. Koree yookiin immoo callisee waanuma yeroo muraasaan wal argee badu kan waajjirri isaan beekamne kan dhaabbataa hin taane yoo ta'e mirga argachiisaa kabachiisuun rakkisaa ta'a jechuudha. Kanaaf qaama aangoo abbaa seerummaa qabu gaafa jennu immoo qaama bilisummaa qabu, qaama ogummaa seeraa irratti hundaa'e hojjetu, qaama niwutiraal ta'e, qaama kompitantii ta'e jechuudha. Ulaagaalee akkasiitiin qaama aangoo abbaa seerummaa qabu jenna jechuudha. Bifa kanaan yoo hundaa'e akka obbo Hiikaan kaasan manni murtii illee aangoo hin qabu qaama aangoo abbaa seerummaa qabu kan biroodhaaf kenname waan ta'eef jechuudha. Gaafsan dhiisuu hin danda'amu jechuudha. Kan biraan kanaan wal qabatee rakkoon qabatamaan jiru tokko waa'ee waliigaltee investimentii fi waliigaltee liizii adda baasuudhaan wal qabatee jechuudha. Rakkoon tokko naannoo kanatti waliigalteewwan kun lamaan seerota garaagaraatiin abboomamu. Waliigalteen liizii labsii liizii jira. Labsii lakkoofsa 721 kan jennu jechuudha. Sadarkaa federaalaatti kan baheedhan. Waliigaltee piroojeektii investimentii kan jennu immoo sadarkaa naannoo keenyaatti akkuma amma jennu 234 jalatti hiikkoonis kennameefii jira jechuudha. Yeroo tokko tokko qabatamaan gaafa ilaallus investarri naannoo keenya keessa jiru amma fooyya'insi dhufe malee waliigaltee liizii qofaan ture jechuudha. Investimentiituun mallatteessin ture. Falmii waliigaltee investimentii jedhanii immoo addaan cita jechuudha. Rakkoon qabatamaan jiru galmee keessa kan argamu jechuudha. Waliigalteen jiru kan liiziiti. Haa ta'uti garuu qaamni biiroon investimentii waliigaltee liiziiti addaan kuta. Liiziin hin jiraatin jechuudha. Sun falmii uumuu qaba jechuudha. Maaliif gama tokkoon waliigaltee liizii taanaan addaan citiinsa salaalchisee manni murtii idilee aangoo akka qabu daddacha jibbaatama murtii waliigala federaalaa hiikoo keessa kennee jira waan ta'eef jechuudha. Gama biraatiin asitti immoo waliigaltee liiziitu hin jiraatin utuu gara investimentii hin mallatteessin falmiin akkasii qabatamaa rakkoo bal'aa ture jechuudha. Amma garuu investarri hunduu waliigaltee piroojeektii investimentii akka mallatteessan yeroo gabaabaan kennamee fi bu'uura labsii naannoo keenyaatiin jechuudha. Mallatteessaniiru waan ta'eef kana booda rakkoon akkasii uumamuu dhiisuu danda'a waan jedhuun qabachuudha. Shema kan itti dabaluuf. Sadarkaa naannoo keenyatti yoo fuune labsii 249 kun sirna koomiinitti dhaga'amuu fi akkaataa wal diddaan itti faalatti argatu waan kaa'u qaba jechuudha. Keewwata 48 jalatti sirni koomiinitti dhaga'amu, biyyitti dhaga'ama, sirriitti dhaga'ama, koomiin akkamitti dhiyaata kan jedhu waan kana kaa'a jechuudha. Keewwata 48 immoo ilaallu eenyutu koomii kana ilaala. Yeroo eenyutti dhiyaata, waliyyannii isaa eessa kam ta'a waan jedhu kana lafa kaa'a jechuudha. Egaa keewwanni tokko egaa namni investarri koomii kenniinsa tajaajila investimentii bulchiinsatiin ta'uu danda'a. Addaan citiinsa waliigaltee investimentii yookiin piroojeektii investimentii ta'uu danda'a. Duraan dursee koomii yoo qabaate koomii isaa kana sadarkaa biiroo jechuun biiroo investimentii fi industirii oromiyaa jechuudha. Hiikorratti kaa'amee jira. Isatti dhiyeeffachuu akka qabu. Sadarkaan caasaan illee jira. Investimentii koreen investimentii godinaa jira. Kan magaalaa jira. Kan aanaa jira. Sadarkaa isaaniitiin ijatachitti dhiyeeffachuu akka qabu. Achitti kaa'ata. Keewwata 48 jalatti kan ilaalla. 47 jalatti kan ilaalla. 48 immoo maal kaa'a? Egaa koomiin kun caasaalee biiroo investimentii fi caasaalee isaan jiranitti dhiyaate hamma danda'ameen koomiin dhiyaate kun mariidhaan akka hiikan barbaada. Maaliif baay'ee investari tokko biyya alaas dhufu biyya keessas yoo dhufu seerri tokko maal laala seerri investimentii biyyattii maal jedha kostiin mana murtiitti deemtee kan hin deemamu ta'e falmiin isaa baay'ee dadhabsiisa. More of profit jira. Adeemsa baay'ee manni murtii keessa deemu bal'aadha jechuudha. Kaffaltii isaallee waan isaa manni murtii baay'ee hin filatamu jechuudha. Kanarraa kan ka'e investoroonni akka investimentiin hawwataa ta'u, investimentiin biyya alaa kan biyya keessatti akka babal'atu seeronni kun ifa ta'uu qabaatu jechuudha. Seeronni kun qaqqabamoo ta'uu qabaatu, falmii yoo ta'e daddafee kan falamu ta'uu qabaata.
Hayyuuwwan kana qabatee egaa sirni kun itti dhaga'amu sirni kun itti falamu kan kaa'u jechuudha. Kanaaf hamma danda'ame duraan dursee komii yoo dhiyaate mariidhaan akka hiikkatu ta'a. Labsiin federaalaas kanuma jechuudha. Jireenya ifataa waan jedhu qaba jechuudha. Labsiin keenyas dursee kun yaalamuu qaba. Yoo kun dadhabame egaa dursee komiin kun biiroo investimentii fi yookiin caasaalee isa jiruun ilaalamanii murtii walitti kennanii jechuudha. Qaamni egaa murtiin kun murtii biiroon investimentii fi caasaalee isa jala walitti kennan kun kennan kanarratti immoo namni komii qabu eessatti dhiyeeffataa gara koree raawwachiiftuu dhimma investimentii jedhamu. Duraan labsii duraarratti boordiidhaan itti fakkaata. Amma garuu waan haaraa kaa'e jechuudha. Koree raawwachiiftuu investimentii kan akka dhiyaatu koree raawwachiiftuu investimentii kun waan laalu asii jalatti kaa'amee jira jechuudha. Isaan laalanii murtii kennu bifa walii jennee dhiyaachuu akka qabu dhiyaataa koreen waan caasaalee guyyaa shakkeessitti biyyoota gargalchanii kennan akka qaban kaa'aa. Erga immoo gargaarsa fudhatee kaa'ee immoo guyyaa 30 keessatti koreen investimentii raawwachiiftuu dhimma investimentii kanatti dhiyaachuu qabu kaa'aa. Isaanis guyyaa 15 maaliif keessatti akka fixuu qaban kaa'aa. Mana murtii illee yeroo itti deemu ristriktii murtaa'e taa'ee jechuudha. Kanaaf egaa koreen raawwachiiftuu dhimma investimentii kun erga murteesseen booda dhimmicha sadaqaa gara mana murtii waliigalaa deema. Mana murtii waliigalaa biyya sanaanitti dhaqaa jechuudha. Egaa manni murtii waliigalaa asirratti wanti xiyyeeffachuu qabu dhimmichiyyuu dhimma mana murtii dhaquudha. Dhimma aangoo mana murtiitiin ilaalamu kan jedhu addaan baafachuu qabaata. Lammaffaa dhimmi kun qaama murteessuu danda'u murtaa'illee kan jedhu addaan baafachuu qabaata. Akkasitti ilaalamee yeroo gabaabaa keessatti murtii akka kennuu qabaatan illee labsichi waarni godhaa jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti haala ariifataa ta'e murtii kennuu akka qaban keewwanni 48 keewwanni xiqqaan 5 lafa kaa'aa jechuudha. Achirratti keewwanni xiqqaan 48 wanni inni kaa'u maa'inni keessumaayyuu lafa waliigalteen yoo addaan citu lafa wal qabatu. Tarii manni murtii waliigalaa ta'uu dhaddacha jibbaataa ta'uu danda'a. Yoo murtii kenne lafti hadeebuuf jedhanii murteessuu danda'a jechuudha. Lafti sun hadeeboo jedhanii in kees lafti sun immoo dabarfamee investara biraatiif kennameera yoo ta'e lafa biraa bakka bu'aaf malee lafa duraan investimentii hayyama investimentii fudhachuu lafumti sun naa kennamu jechuu akka hin dandeenye wanni xiqqaan kaa'u. Asirratti maal gaafii maal kaasaa maali rooliin mana murtii waan murteessisan egaa innumti akkasuma murteessisan deebisee raawwachiifne lafa biraa bakka buusoo ta'e murtii mana murtii gaafii keessa galcha garuu gaafii kaase jechuudha. Bakka kanatti labsichi manni murtii waan murteessisan raawwachiisuu qaba. Fakkeenyaaf kompiitara kana murtaa'e yoo taate yookaan moozii kana murteessu yoo taate mooziin kun deebi'uu qaba. Waan jedhu jira pirinsipilii mana murtii raawwachiisuu mana murtii keessatti jechuudha. Egaa labsiin duraanii akkoo ture falmisiisaa ture inni dura baay'ee rakkisaa ture inni kun egaa yaa orreedii toluu baatus qaama seera baasuun tumamee jira lafa bakka bu'iinsa kennamu jedhamee jira. Kanaan alatti inni nuti inni gochuu danda'u waan jiru nutti fakkaatu. Egaa lafti amma namni gaafa hojii investimentii seenu tokkoffaa lookeeshinii lafaan laala. Gaafa hojii investimentii godhatan bu'a qabeessummaa isaan laala. Kan hundaa laaletti waliigaltee investimentii sana mallatteessee piroojeektii irratti eenyu godhee lafa fudhatee hojjechuu jalqaba. Haalli waliigaltee piroojeektii investimentii yookiin laftiin addaan cite kun seeraan ala jedhee manni murtii gaafa murteessu namichi isuma sana mirguma amma ibsine kana ristoor akka godhamuuf barbaada. Garuu lafa inni hin barbaanne inni amma fakkeenyaaf bakka inni itti barbaadu jira, bakka inni warshaatti banuu barbaadu jira. Baadiyyaa keessa geessanii yoo ta'an kun namichi kun akkam ta'a
dhuguma mirgi isaa akka jirutti ristoor ta'eefii jiraayii gaafii jedhu guutummaa guutuutti waan inni barbaadu mirga duraan jalaa sarnaan saffisiif jechuu danda'an jedhu kun gaafii kaasuu danda'a jechuudha. Odeessuun itti dabaluu danda'u. Yaadachaa madeemna walirratti. Tarii waa'ee mokoree kana keessa 38 jalatti labsichi waan inni jedhu dhimma koomishii waldiddaa dhimma keessummeessaa bulchiinsa investimentii wal qabatee investoraan dhiyaatu kamiyyuu ragaa bitaan mirgaa xiinxaluun murtii dhumaa ni kennaa jedha. Koree raawwachiistuu dhimma investimentii naannoo kan jennu kana jechuudha. Miseensi koree kanaa eenyu fa'i kan jedhu laasee immoo keessa 38 jalatti waan jiru. Dambii jechuudha. Inni kun dambii lakkoofsa 240. Miseensonni baay'inni isaanii 7 hanga 11tti akka ta'an jechuudha. Amma gaaffiin iddoo kanatti ka'u yeroo tokko koree raawwachiistuu dhimma investimentii naannoo kun akka naannootti kan hundeeffamudha jechuudha. Yaa investoroonni sadarkaa aanaatti jiran hunduu gara kanatti akka dhufan kan argisiisu jechuudha. Qabatamaatti amma jiru maal hojjechaa jiru akkamittiin murteessaa jiru kan jedhu baay'ee fuulduratti kan ilaallu ta'e malee ammatti wanti murtiiwwan argamanii waa'ee labsii kanaatiin wal qabatee murtiiwwan isaan murteessanii argamaa jiru baay'inaan hin calaqqisu jechuudha. Kanaaf waa'ee qabatamaa taasisuu hin dandeenye jechuudha. Al tokko garuu abbaan dhimmaa iddootti jedhuun dhabee qaamoleen akkasiis hin jiran jedhee kallattiidhaan yerootti mana murtii dhufu jira jechuudha qabatamaatti. Gaafa mana murtii dhufu manni murtii immoo dhugumatti qaamni akkas jedhame seeraan hundeeffame qabatamaatti lafarra jira moo hin jiru jedhee yoo hin jiru ta'e mirga kabachiisuu waan qabuuf itti gaafatamummaan heeraas waan irra jiruuf yeroo itti simatus hin jiraata jechuudha. Gama biraatiin achumatti labsiin kun maal jedhaa yeroo 45 jalatti korichi hojmaata walgahii itti geggeessu adeemsa murtii itti kennuu fi raawwachiisu baafachuu ni danda'a jedha. Hojmaata kumaaf baafataa jedha. Egaa murtii akkamittiin kenna akkamittiin walgahii geggeessa walgahii sin fakkaata hojii abbaa seerummaa sin fakkaata wantoonni iftoomina hin qabne jiru jechuudha gidduutti. Ofumaa immoo hojmaaticha diriirfachuu qabadha. Yoo hin diriirfanne ta'e innuu mataa isaatiin danqaamuu qaba. Yoo diriirfatan ta'e immoo wanti nama rakkisu hin jiraatu jechuudha. Eessattis haa ta'u qaamni aangoo abbaa seerummaa qabu murtii kenne taanaan mana murtii idileetiif homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu qabatamaatti eenyu fa'i miseensonni kun gaafa jennee ilaallus pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannootiin muuda jedha. Eenyu fa'i ogeessa moo kompoozishiniin isaa jechuudha. Abbootii aangooti moo day to day hojii abbaa seerummaa kana hojjetu moo maal waan jiru wantoonni gaaffii kaasan jiru jechuudha. Gaafa labsiiwwan kanarra keessa dubbii jechuudha. Qabatamaan immoo gaafa adeemsa hojii keessa kan arginu ta'a jechuudha. Ani tarii akka hojmaataatti amma labsiisa haaraa kana keessatti koreen boordii bakka bu'u koreen bulchiinsa investimentii jedhamee taa'e kun boordii ture jechuudha. Garuu akkuma warreen duraa kaasan kan labsii haaraa kanaatiin dhimmoonni itti dhiyaatanii akkasuma hin argineen garuu kan labsiisa duraatiin fi dambii 208 hordofee dhufee baay'inaan ture. Rakkoon qabatamatti sanarraa ture maqaamaa yoo ta'e malee dambichuma 208 hojii wal fakkaata gurmaa'insisaa caaseffamnisaa maal gaafa laallu jechuudha. Labsii 249 jala kan jiru kun. Tokkoffaa akkuma silaa booda sun kaasan qaamni kun qaama akka seeraatti dhimma kana tiraayibunaalii dhimma kana murteessuudha jechuu dandeenya moo eessa keenya inni jedhus gaaffiidha. Kompetentii isaa, imparshalitii isaa, maalsaa sadarkaa aanaarra kaasnee gaafa laallu jechuudha. Ga'umsa isaa, ogeessa seeraa qabaachuu dhabuu isaa, dhimmoota piroosiijarii ittiin ilaalan mataasaa. Adeemsa seeraa mirga dhagahamuu garee falmitootaa garee sanaa laaleetti sirnaan deemee dhimma ilaalamudha jechuudhaaf nama rakkisa. Garuu labsichi ifatti waldiddaa dhimma investimentii yoo ta'e qaama sadarkaan akka ilaalamu kaa'ee jira. Sirna oliyyannoo isaa irratti hojmaati jiru
tokko adeemsa itti ilaalamee dhimmichi dhagahamee murtii kennameeru murtii dhiyaatu keessaa hin argitu. Attamitti iyyannoon dhiyaatee attamitti falmisiisanii adeemsa kamiin murtii kanarra gahanii ka jedhu due process of law kan jennu sana hordofeeti murtii dhumaarra ga'e qaamni kun kan jedhu iddoo baay'eetti faayilota kanaan dura lamaatii keessatti hin argitu jechuudha. Kanarra darbee immoo yeroo takka takka immoo murtiidha jechuun nama rakkisa jechuudha. Xalayaa fuula tokko kabarroofte kana waliigaltee adda qonnee irraa lafa deebisu kan jedhu bifa ajaja qabuun kennamuudha darbee akka qaama garee falmitootaa gidduu taa'ee falmisiisee adeemsa seeraa hordofee murtii kennetti murtii kennamedha kan jedhu hojimaanni qabatamaan argisiisu hin jiru. Sirna oliyyannoo isaarratti kan na dura kaasanii waan itti dabaluu barbaadu labsicha keewwataa 48 jalatti waan lama kan xinnoo akka rakkootti natti mul'atu jedhu tokko gara dambicha irrattis kaa'eera 47 5 jalatti mana murtii waliigalaa Oromiyaatti oliyyannoo dhaqaa'edha. Koreen murtii sadhumaa yoo kenne jechuudha koreen sadarkaa biirootti jiru. Sanaa booda mana murtii waliigalaatiin oliyyannoodhaan ilaalamee yoo murtiin kenname jibbaata dhaqaa jechuudha. Kan mana murtii waliigalaa dhaqa jedhame kuni dhimmoota akkamii ilaala manni murtii waliigalaa? Dhimma kana maal isaati ilaala? Firii dubbii isaa faaktii fi faaktiitti seenee raagaa laalee wayi jechuu danda'a, riivyuu gochuu danda'a moo dogoggora seeraa isaa qofaa ilaalan jedhu akka iftoomina hin qabu. Labsii baay'een bulchiinsa irraa dhufu sirna oliyyannoo gaafa kaa'u dogoggora seeraa laala jedhee kan yookaan immoo dogoggora bu'uura seeraa bifa kanaan ibsa. Sun bifa kanaan hin teenye yoo dogoggora bu'uura seeraa ilaalaa jenna ta'e jibbaan ni jira. Irra deebi'amee dogoggora bu'uura seeraa ilaaluuf barbaadan immoo manni murtii waliigalaa oliyyannoodhaan gaafa laalu firii dubbiitti raagaatti maalitti seenee waan sana ilaalaa kan jedhu iftoomina hin qabu. Kan wajjin wal qabsiisee labsicha sila obbo Fiixaan kaasanii ture. 48 labsicha jechuudha. Keewwata 6 jalatti murtiin qaama ilaalu kanaan kenname, qaama bulchiinsaan kenname mana murtii waliigalaatti fi isaa ol jiranii yoo diigame lafti akka deebi'u jedhamee diigameera ta'e bakka bu'ummaa kennamaaf malee lafti sun akka hin deebinetti kaa'aa jechuudha. Kun erga akkas ta'e murtii olaantummaa miti seeraa maal fakkaata? Keewwanni kun maal barbaadeeti? Murtii mana murtii yoo akkamitti ilaalla? Murtii manni murtii kenname tokko raawwatamu yoo ta'e murtiin mirga kenna. Garee falmitoota gidduutti ilaalee murtii kennee dogoggora jiru sirreesse. Dogoggora jiru sirratee murtiin kennamee lafichi hin deebi'u kan biraa bakka bu'a kan jedhu kuni labsichi olaantummaa seeraa, bilisummaa manneen murtii, wantoota investarruu mataan isaa tirestii maalii qaba? Gara biyyaatti dhufee haala kanaan hojjechuuf waan lafti akkasitti bakka bu'umsa sii kenname lafa dura ilaalee kan investi gochuu danda'e investoroota atiraaktii godhaa tumaan seeraa akkasii kun waan baay'ee tumaa seeraa tumamurraa gore murtii manneen murtii saalaa manneen murtii impilaayidilii diigama jechuudha asitti gatiin qabaatu jechuudha haa deebi'u jedhee murtee seera ta'e asiin immoo seerri hin deebi'u jedhee ta'e kanarratti murtii kennuun maal barbaachisaa inni jedhu kanatti dabaluuf ulfaadha. Murtii koreen raawwachiisuu dhimma investimentii kennu kana istaatasiin murtii sanuu maaliif hin jedhu seera mootummaa wajjin wal qabatu wal qaba jechuudha. Egaa namni kamiyyuu dhimma investimentii ta'e akka mana murtii dhiyeeffachuu akka danda'u waan filuu kaawudha. Labsiin 1180 barkuma 2012 keewwanni 27 naannoo sanatti wanni kaa'u jira.
የፍትህ የማግኘት መብትን ሳይቃረን jedhama jechuudha. Kuni ፍትህ የማግኘት መብቶቹን ከህይወት ወሰደኝ ተርባን ሄረማት ነው ወል ቀበቱ ጅራ ምን ከኝ እነሳው ነው አንጎ ቀበቱ የፈተ አልሞቹ አካደሚ ዋን ካውቃ ደርቤሞ ሄሩንት ሞቱማ ከህይወት ማን ከህይወት ወሰደኝ አፍሪነት ፈካታ manni murtii addaa yookaan adii hokkooti. Dhimmoonni namoonni qaamni tokko murtii kennuuf aangoon kan kennamu mana murtii idileeti yookaan immoo heera mootummaa kan murtii kennuu dandeessu jedhamanii qaamonni biraa ana kennamanii jiru. Kanaan alatti adii hokkoorti yookiin qaama biraa murtii kennuudhaaf aangoo kennameef kan jiru akka hin jirre heerri mootummaa jechuudha. Egaa kana ta'ee koreen hojii dhimma raawwachiiftuu dhimma investimentii kun murtiin isaa kun administreetive decisionii jennamoo qaama seeraan aangoo murtii akka kennu murtii kennu jechuu dandeenyu maal kan jedhu. Administreetive decision yoo ta'e tarii manni murtii review gochuu danda'a jechuudha. Sistema isaa eegee review gochuu danda'a. Yoo qaama murtii aangoo murtii kennuudhaaf immoo aangoon kennameef ta'e murtiin isaa iyyuu faayinaal decision yookiin murtii dhumaati jedhee jira. Bifa kamiin mana murtii waliigala idileedhaa laata. Tarii yoo murtichi murtii dhumaati kan jennu ta'u gara dhibbicha jibbaatatti deemuudhaaf tendensii hin qabu laata. Hiikoodhuma istaartii murtii sana kenninullee maal kan jedhu xiqqoo iftoomina hin qabu jechuudha laftichi. Achirratti gaaffii wayii waan mul'atu wayii jira. Gama tokkoon murtii dhumaati jechaa jira. Deebisee immoo mana murtii waliigalaa idileetiin akka ilaalamu hiikaa. Yoo wantichi administreetii dishiin yookiin murtii bulchiinsatti jennu ta'e manni murtii aangoo qabu kamiyyuu review gochuu danda'a jechuudha. Kana wajjin gaaffii achirratti iftoomina hin qabne wayii jira. Moordas wayii barreessuudhaan barreessanis ibsuu danda'u jechuudha. Kaasaniiru boqonnaanis tarii waan itti dabaluu barbaade tokko waan murtii koreetii wal qabate yookiin immoo murtii boordiiti akkuma obbo Hiikaanis kaasan jechuudha. Duraan kan rakkisaa ture. Keessattuu garagalcha murtii nu dhowwatanii jedhanii addachaa idilee mana murtii waliigalaa kanaaf addacha jibbaataatti akka nuuf dhiyaatu ajajaan jedhanii gaafachaa turan jechuudha. Inni baay'ee addachatti waan rakkoo gurguddaa uumaa ture jechuudha. Waan beekamudha addacha jibbaata kanattis garagalcha na dhowwatan jedhee yeroo itti abbaan dhimmaa jiru jira. Yeroo itti adeemamu yaalii hedduu taasifamaa ture jechuudha kanaan wal qabate. Murtiima sana argachuu. Nama biraatiin akkuma amma ta'e murtiin sun qaboo yaa'eeti moo murtii foormaal ta'e kan riiziningii qabu kan akkuma beekan kaasan iyyannoo deebii riiziningii kan qabu jechuudha. Maaliif riiziningiin qaama iftoominaati. Qaamni mootummaa kamiyyuu murtii kennuuf immoo itti gaafatamummaa qaba waan ta'eef iftoomina mirkaneessuu danda'u qaba jechuudha. Kun itti gaafatamummaa heeraan mootummaa fi qaama mootummaa hundumaatti kenname jechuudha. Heera mootummaa keessa 12 naannoo sanatti hanqinni akka jirutu hubatamu jechuudha. Murtii kan jennu kan keessa. Gama biraatiin waa'ee qaamolee bulchiinsa investimentii kana jechuudha. Amma yoo waajjirri investimentii aanaa yerootti addaan kutu walii galtee gara godinaatti, gara naannootti, gara koree investimentiitti, gara kana kan hundi proosiijeriin deemamus amma akka yaadama investara deddeebisuu hin qabnu yookiin dhamaasuu hin qabnu akka malee yaada wajjinis waan deemu fakkaatu jechuudha. Numaa'uu qaamolee bulchiinsa investimentii yookiin investment administration organ kan jennu labsiin federaalaa akkamittiin hiikatti kennee jira. Kan naannoo of jalatti hammachiisee jira. Sadarkaa federaalaatti Komishinii Investimentii Itoophiyaa jira. Isaa gaditti diriirsee jechuudha. Kan naannoos qaama keenyadhaa jedhanii jiru jechuudha. Labsi lakkoofsa 180. Isa sadda fuudhuun nama rakkisa jechuudha. Gaafa akka ogeessa seeraatti gamaaf gamana ilaaltee akka qaama mana murtii irratti dhaddacha jibbaataa mana murtii waliigala federaalaa immoo aangoo qabutti jechuudha. Qaama mana murtii naannoo irratti aangoo qabutti gaafa wal simsiistee ilaaluuf yaalii taasistu rakkoon kun qabatamaan kan jirudha. Intergovernmental relationiin akkaataa labsii hariiroo mootummaa federaalaa fi naannoo hoogganutti itti yaadamee wanta beeksisan fakkaatu labsiileen kun lamaanii kun immoo ogeessa seeraatiif qormaata guddaadha waan jedhu kaasuu jechuudha.
keessumaa labsiin 138 sun qabu labsiin kun hanga tokko haluu yaaleera jechuudha. Dhimma kam falmii investimentii kan jedhu illee addaan baasee kaa'e. Kanaaf dhimmi investimentii kun tokkoffaa dhimmichi dhimma investimentii kan jedhu addaan baafachuun dirqama. Manneen murtii keenya keessaa carraa adda addaatiin dhufa yoo ilaalle waan maqaa investimentii dhaameef qofa galmi cufuun jira. Kun immoo mirga namni mana murtiitti dhaqee mirga heeraan kennameef seera 37 irratti kaa'ame kan abbarte jedha kan cabsaa jechuudha. Kanaaf dursinee dhimmichi yoo dhimma investimentii fi hiikan seericha irratti kaa'e seera labsii amma kana irratti kaa'ee jira. Isa kan jedhu addaan baafachuun dirqama. Yoo kana ta'e namni murtii adeemsaalee labsicha irra kaa'ameen haalli itti ilaalamee jiraata jechuudha. Lammaffaa ammas labsiin kun wanti iftoomina isa barbaadu qaamolee waldiddaa dhimma investimentii kana ilaalan addaan baasee kaa'ee jira. Haa ta'u malee adeemsi isaas isaan tabaafata wayii qaamni keessumaa qoreen raawwachiiftuu dhimma investimentii kun isaan akka baafatan jedha. Even procedure isaan dhimmoota itti falmisan kanallee istiin jiraan jiraatinii iftoomina hin qabu jechuudha. Yoo jiraatis waajjirri wayii keessa hin jiraatu. Silaa kun qaama ofishaal ta'een namni hunduu haala beekuu danda'uun haala namni mirga isaa akkaataa itti falmatee mirga itti argatu beekuu qaba duraan jechuudha. Kanaaf procedure maaliitiin falma akkamittiin falma ragaa akkamitti isaanitti dhiyaachuu qabaata kan jedhu kunillee adeemsi falmiitti gaggeeffamullee bifa dambiitiin bifa qajeelfamaatiin ta'u haala beeku namni kamiyyuu argachuu aksas ta'e beekamuu danda'uun qaama aangoo qabuun otoo bahe irra caala dhimma investimentii fala ta'aa jechuudha. Kan biraa ammayyuu murtichi istaatasii sila kaa'e istaatasii maal kenninaaf kan jedhu kunillee ifa gochuu qabaatan labsichi jechuudha. Akkaataan mana murtiitti dhufullee irra deebi'amee ilaalamuu qaba. Maaliif labsiin keenya amma kana hidhee yoo kaa'e federaala deemee diigamuu danda'a. Maaliif inni murtii dhaqee dhimma naannoo dhimmichi dhimma naannoo ta'eyyuu manni murtii walii galaa federaalaa dhaddachi jibbaadhaa haalli dhimmoota naannootii jibbaan naannoo kennu deebi'ee ilaalee waan jiruuf achi dhaqee illee diigamuu danda'a jechuudha. Kana waan ta'eef gamanumaan murtiin federaalaatii fi murtiin naannoollee wal simuu qaba. Haala mirga namaa eeguu danda'u jechuudha. Kanaaf gaaffii kanallee waliin qabatee sirrachuu qabaata. Egaa labsichi kaayyoo mataa isaa danda'e qaba. Akkuma calqaba seensa irratti kaafne inni investimentii daddafee akka fala argatu barbaadama. Maaliif guddina diinagdee biyyattii fi guddina teekinooloojii fi waan hedduun wal qabataa jechuudha. Kana waan ta'e labsiin kun iftoomina qabaachuun dirqama jechuudha. Investara biyya alaa ta'u biyya keessaa gaafa dhufu tokkoffaa seera investimentii biyyattii maal jedha kan jedhu. Lammaffaa sirna falmiisaa akkamittiin falmiin dhimma investimentii wal qabaatu daddafee gabaabbatee investara oduu hin dhama'in fala argata kan jedhu ilaala jechuudha. Inni sadaffaan sirna seera hojjetaaf hojjechiisaa biyyattii illee ni ilaala investara tokko gaafa biyya dhufu jechuudha. Labsiiwwan dhimma investimentii wal qabatu kun iftoomina hin qaban taanaan sirni falmiisaa gabaabaa fi dhaqqabamaa hin ta'u taanaan investara harkisuu irratti impaaktii qaba jechuudha. Kanaaf ammas irra deddeebi'anii waan ilaalamu jira. Akka mana murtiitti wanta qabatamaa hojimaata jiru irraa wayii jechuu barbaadu tokkoffaa dhimmoota wal diddaa kamiyyuu manni murtii ilaalu aangoo qabaase jedhu irraa ka'uu qabnaa yaada jedhu qaba akka mana murtiitti jechuudha. Maaliif addattidha kuni dhimma investimentii wal diddaa investimentii jedhamee seeraan qaama biraaf kenname jedhame kun tokkoffaa waan heeraaf seeraan aangoo mana murtiif kenname irraati lakkaa'ee fudhate jechuudha qaamni kun wantoonni sila kaasne akka jirutti ta'e. Kanaaf waanuma
fakkeenyaaf investariif investarii yoo wal falmes investimentii jedhanii dhimmoota ofirraa dhiibuun jira. Inni kun dhimma investimentiiti moo waldiddaa investimentiiti moo miti kan jedhu manneen murtii sirriitti adda baafatanii ilaaluun barbaachisaa ta'a yaada jedhuun qaba. Waanuma tuttuqaa investimentii qabuuf qofa inni kun dhimma investimentii jedhanii faayila cufuu maal jechuun waan mul'atuuf qabatamatti jechuudha. Manneen murtii waan kana bilchinaan ilaaluun barbaachisaa ta'an jedha. Labsii fi dambiiwwan jiru irrattis manneen murtii hubannoo leenjii itti fufiinsa qabu. Qisoo mara darbeellee kennaa ture. Waan kun yeroo baay'eetti abdeetti ta'e otoo haala qabatamaa jiru wajjin ta'uu kennamaa deemes gaarii ta'a yaada jedhuun qaba. Kan biraa waan ittiin kaasu walitti bu'iinsa aangoo federaalaa fi naannoo gidduu jiru kan. Walitti bu'iinsi isaa seeraan walitti bu'eera akkuma dubbataa ture. Aangootiinis walitti bu'eera. Gaafa kana jennu immoo sirna federaalaa keessa jirra. Tiraadishiniin federaalizimii kun eegamuu qaba. Wantoota hanqina qabaachuu danda'a. Seera naannoleen baasanii atleast kooperaatiiviin jiraachuu qaba. Naannolee federaala gidduu bifa kanaa wal hubatamee wanti seerri naannoon baafate tokko federaalli eeguu kabajuu naannoonis immoo eeriyaa federaalli baafatetti waan sana wal eeguun barbaachisaa ta'a. Ammayyuu walitti bu'iinsa aangoo manneen murtii gidduu qaama bulchiinsaa investimentii gidduu kanneen seera baasan gidduu waan mul'atuuf labsii kana labsii federaalaa naannoo federaalaa laalchee waan kun amma yoo ta'u irra deebi'amee hojmaataan illee ilaalamuu gaafata yaada jedhuun qaba. Hojiin hojjetamuun bira iftoomina ta'uu qabaate misila booda sun kaasanii hojiin mootummaa gaggeeffamu kamiyyuu iftoomina qabaachuu gaafatamummaa qabaachuu qabaadha. Heeradha kun. Tumaa heeraati. Wanti qaamni bulchiinsa jedhamee koreen tattaa'eeru kun hojii isaa iftoominaan hojjechuu qaba. Investiment attiraakshinii fiduu qaba. Investara jajjabeessuu qaba. Hawaasichaaf haala bu'aa buusuun waan sun hojjetamuu qaba. Hojiin hojjetamu iftoomina qabaachuu qaba kan jedhuu fi gaafatama qabaachuu qaba kan jedhutti dabala. Dhumarratti investoroonnis labsichi hojii investimentii investarri maalii kan jedhu hanga ta'e kaa'e jechuudha. Dhuguma dantaa wayiif lafa barbaachaaf maaliif ani investara jedhee ka'uurra investarri investara isa sirrii ta'e hawaasa kan fayyadu bu'aa qabeessummaa hawaasaa teknooloojii nooleejii waan kana kaapitaala gara biyyaatti fidee hawaasas biyyas guddisuu danda'u. Ofiisaas immoo gaafatama kan fudhatu wantoota bu'aa argamu irratti immoo hawaasa gargaaree bu'aasaa ifatti argisiisuu kan danda'u investoroota akkasii ta'anii yoo hojjetan gaarii ta'a yaada jedhutti dabaluuf barbaada. Adda waan itti dabaluun qabu tarii gama kanaan hawaasaaf illee hubannoon uumamuu danda'u qaba. Hawaasaaf hubannoon kan uumamu biiroo abbaa alangaatii waan ta'eef karaa biiroo abbaa alangaatii jechuudha. Adda dureedhaan maalirrattidha qaamni kun hundeeffamu iddoo qaamni kun itti argamu dabalata jechuudha. Qaamoleen kun eessatti argamuu danda'u? Maaliif namni aksas gochuu danda'u qaba. Waajjira banaa jiraachuu qaba jechuudha. Waajjira banaa dhimma mirga iddootti mirga isaa argatu jiraachuu beekuu danda'u qaba jechuudha. Hawaasaaf qofatu hin taane qaamolee haqaa kanaafis yookiin manneen murtiitiif jechuudha. Qaamni kun jiraachuun iddoon jiru dhugumatti sirnaan hundeeffamee jiraachuu jechuudha. Seeraan qofatu hin taane qabatamaadhaan hundeeffamuun isaas beekamuu danda'u qaba waan ta'eef sun kan ilaalamuu qabudha. Namni akkaatuma seerri jedhutti aangoo adda baafachuu danda'u qaba. Aangoon immoo heera mootummaa keessa 37nis seera deemsa falmii sibiilii keewwata 4 wal qabsiisnee qaama biraadhaaf addatti ifatti kan hin kennamne yoo ta'e manni murtii idilee ilaala waan ta'eef qaama biraadhaaf ifatti kenname yoo ta'e qaama biraa sana qaama aangoo abbaa seerummaa qabu kan biraa bira dhaqee mirga isaa kabachiifachuu danda'u qaba investaris yoo ta'e. Yoo qaamni sun garuu hin jiru ta'e hundoofne yoo ta'e gara mana murtiitti dhufee kabachiifachuu hin danda'a. Kun mirga abbaa dhimmaatii mirga lammii kamiiti mana murtiitiif immoo itti gaafatamummaadha waan jedhu qaba. Bifa sanaatti adeemudha. Kan biraan akkuma obbo Hiikaanis kaasan
gama mana murtiitti wanti dhufu hundumaayyuu murtiinis yoo ta'e murtiin kennamus iftoomina qabaachuu danda'u qaba. Labsiileen immoo sadarkaa federaalaa naannootti jiru tokkoffaa qulqullina murtii keenyaati jechuudha. Qulqullina murtii keenyaa irratti dhiibbaa qabachuudha labsiin sun wal simuu dhabu. Maaliif hin diigamaa qulqullina hin qabu jedhamee diigamachuudha mana murtii waliigala federaalaa keessatti. Iddoo dhiibbaa isaati jechuudha. Sun dhiibbaa akkasii waan qabuuf hojii keenya irratti dhiibbaa waan qabuuf akka mana murtiitti akkaataa hariiroo mootummaalee jedhamu yookiin immoo IGR kan jedhunis wal dubbisuus waan qabaniif jechuudha. Dursaniitu labsiin baasin dura kooppireet wal gochuus waan qabaniif qaamoleen seera baastonni waan kana yoo haala wal-simuun irra deebi'amee ilaales moor hojii keenyaaf gumaachisaa salphaan to'achuudha. Qulqullina hojii keenyaan bareecha jechuudha. Kanarra darbee immoo wanni murtii dhimmoota itti dhiyaatan callisanii waan yoo qonnaan bulaan investariin qaamolee hundaaf gochuudha gama kanaan. Qaamolee bulchiinsaatiifu qaamni seera baasuun baasa malee qaamoleen bulchiinsaa hundi waan kana beeku jechuudha. Waldiddaa dhimma investimentii jechuun qonnaan bulaa fi investaras yoo walii matan akka hammatuttidha. Investarumti keessatti argamnaan qaamoleen bulchiinsaa yeroo akka ittiin kaasan jiru jechuudha. Kanaaf qaamolee bulchiinsaa garaa garaatiifis hubannoo uumamuu danda'u qaba. Waan seerri jiru irratti walii galuu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf naannoo sanattis hubannoo cimaan uumamuu qaba waan itti dabaluu fi isaanis kaasan waan ta'eef galateeffama.